أنا لفاول كردو أماني سالة جرت ترتي برجولتي يا نبي جولتي أنا دمتينجي جولتي أنا دمتينجي جو سبودو بكايف كمان كبوان جولتي أنا دمتينجي سبودو ساني إيجان خبجمتوتا داوتوتا خينيا سجنتا دريود جلكمني جر نمني نرفجنا خاي حسوسو ديمنو وبليتينيا نبيا جمال تنقيا ديو روبني روبي مقالة دريدوا غندا عدس كتما جامو غندا عدا غندا سنقيستي المانسي وصورة فجرتو مني رجيجي المانسي الرادومان isi wajjin haasoo godhuudhaaf akkamitti ilmaanisi raadiyo gargaarsa maali harkatee jirti maaltu si barbaachisa waan joorratti akka isii dubbisnuuf kan nu erge Ramadan Abdallah Holland maqaasaa qoosaa Ramadan shilingitti kan beekamu Ramadan Abdallah Holland irraa akkasumas hiriyaa isaa Abdul Jamal Australia irratti kan argamu isaaniitu dhimma kana qoradhuuti gargaaramu qabdi obboleeyyiin teenya tuni waan joorratti isaan dubbisaniiti isiin tuni akka gama keessan baatuuf haal duree warri mijjeessan isaanii nabiyaa teenya sabri imaana rabbi siyaafame amiin walumaan waafaq mee seenaan akkam ture nutti seenaan akka ture an magaalaa hindufee magaalaa dhufeetiin timira tokkeedde zukrii salaatee ijoolleetii afqongo kannee ciise gisee justa kana jalaan qaayin takana duuba jetti takana gubbaadhaan rafee nuti amma rafni anzaama roobni roobijaan sanitti kuman qabu ture saan roobni roobisan zaa torbaa fi waa ijaan gisee roobni sarruubu kuman qabu ture an rafutti jira ture ijoolleetii jira soo rafu jiru an amma bishaan nafa ca'u na dammeesse malee galaana dhufee rooba kana hunda kuman qabu ture nuti mana keessa namni jiru nam 8 ture nam 8 irraa namni cinaan bee nuti namni mana keessatti hafe nam 5 ture namtittiin takkas miila kana qorrootamtee nu bira dhufte ti anaaf ijoolleetii yaa ture sambooda adagaan kun gizeen harkasatamu an kuban qabdur gizee bishaan nafacoo gizeen ol goroddu gizeen garagalu bakka manurra jigee ijoolleetii irra garagaluun arke gizee akkana jee garagalu dachiin biyyeedhaan na darbeeti galaanni alaan dhufe na darbee ulan na maxxanse akkaataa kanarratti uumamuu danda'e sambooda bakka unti namta kun birun jiru ture abbaan mana qiyaa mana raachaan rafu jiru ture mana san keessa rafu jiru ture gizeen lafa ol goroddu ummaan isaa ala jirtu turte barjoolleetii jedhamee joolleetii nu dhumtee inji joolleetii nu dhumtee gizeen joo sambooda bakka kuban qabuwan joolleetii nu dhumtee sambooda isaanii iyyan gantiin dhufee ni dirmate akkasitti dirqii meeqatti baasarreef kasanuunaaf takka gizee dura baasuu deeman miileesii qofa harkan taamanaafte tana miileesii qofa gizee harkan ni baasan gizee baasan booda duutee jaanii raffisanii ciibsanii jaartiin jaarsa boolitti xiyyaa fuutee bishaan itti neetee irraa dhidhiitee irraa tuutte gizee irraa tuuttu hafuura qabaachuu si harkinaan namtichi dura nu dhufe sanii wajjin fuudhanii manaa kamaa gizee geessan isiinis naafuu dandeesse sanarratti amma ijoolleen lameen haftee immoo heera zaata kaatachii keessa turanii ture dirqii meeqa baasaniin sanarratti akkana uumamuu danda'e. مسلموتا جتشون خوائف رحمته كتاياتما خنقرا لفتو أنكابهم دانون برجينا نبتو كهتي جاباتي نالي برنفوتو تقامة أفر تقامة تقباتي لما gargaarsa khaniin argadde ummanni kan argadde qabaleenis firaash maabalamaa fi ruuzaa fi daqiiqaa tokko naa kannan san ilala ummanni tokkos bulukee tanaa bitee maqaa bulukeenni qofti mal namaa fayyada waan namaan fayyadu yoo bishaan hin qabaanne yoo ashawaa hin qabaanne yoo nama sii dalaguu hin qabaanne waan takka namaaf hin fayyisannumaafu yoo qabaatan isaanis akka gargaarsa naa godhaniif fadhabbalayyan kiyya مسلموتا جتشون خوائف رحمته كتاياتما
hangara lafatu ankabuhum danun barjina dabbatu garatti jabaate naali biran futu anwa unda kana gargaaraniin fedha garuu meeshaan sun murana manjaltuun muslimada diibanii harkatan meeshaan tiyaa meeqaan na jalaa bade televizyiiniin isin bade jipaasa soonni hunduu waqa meeshaan tu mana sani guuree ture akka jirutti firaashiniinis seenaniin soonni hunduu bade jira amma utoonni ragalu jiru firaashuma labeessan qofa ragalu jira meeshaan tiyaa hunduu bade jirti yoo qaqqabaasan taate yoo takka takka na gargaaranis dasuma na jaan muslimota jechuun khawaaif rahmatu akkatayatama hangara lafatu ankabuhum danun barjina dabbatu garatti jabaate naali biran futu kanaafuu warri obboleeyyi teenya nabiyaa gargaaruu barbaadan warri Austraaliyaa jirtan Abdul Jamal Austraaliyaatti argamu isa dubbisuudhaan akkasumas warri Hoolaand jirtan Ramadaan Shilingii qoosaa isa qunnamuudhaan isii gargaaruu ni dandeessanii bariiteenya tana akka gargaaramtuuf akka imimmaan isii qoruuf namutu waan danda'uun gargaaree manni isiidhaa akka jaarramuuf haagoonu jecha sagantaa teenyaa sirra waliif galchinaa nageennuuf jiraadha. muslimota jechuun khawaaif rahmatu akkatayatama hangara lafatu ankabuhum danun barjina dabbatu garatti jabaate naali biran futu